Godinni Harargee Bahaa bakkeewwan hawwata turizimiif oolan hedduu kan qabdu yoo taatu, isaan keessaa tokko Haroo Haramayaati. Haroon kun waggoota 17f badee turuun yeroo ammaa bakka itti deebi'uun tajaajila isaa jalqabaa kennaa jira. Erga haroon kun bakka itti deebi'ee dargaggoonni waldaan gurmaa'uun carraa hojii irratti uummataniiru. Tajaajila oomisha qurxummiifis oolaa jira. Kabajamtoota hordoftoota chaanalii miidiyaa Tarkaanfii Haaraa, nagaan keenya sanaa qaqqabu. Godina Harargee Bahaa magaalaa Maayyaatti kan argamu waa'ee Hara Haramayyaan isin biraan ga'aa. Warreen haaraa taatan sabiskiraayib gochuun na hordofaa. Harri Haramayyaa kun hara uumamaa seenaa waggoota dheeraa qabu ture. Haa ta'u malee sababa hin beekamneen gootummaan guutuutti baduun gogee ture. Booda garuu Rabbiin haa galatu malee osoo itti yaadin kadhaa uummata jaalalaa Harargee Rabbi dhaga'uun akka isaa duraatti deebi'ee jira. Yeroo ammaas gadi fageenya hanga meetira 9 akka qabuu fi daangaan isaa sirriitti adda bahuun misooma akka jiru odeeffannee jira. Harri Haramayyaa kun sirnaan yoo misoome bakka turizimii guddaa akka ta'uu danda'u ni amanama. Harri kun akkamiin akka deebi'ee fi mootummaan naannoo Oromiyaa bakkeewwan hawwata turizimii misoomsuuf maal hojjechaa akka jiru isiniif qabadheen jira, na faana tura. Hoggantuun Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa Aadde Jamiilaa Simbiruu mootummaan naannoo Oromiyaa bakkeewwan hawwata turizimii adda baasuu, misoomsuu fi beeksisuun madda galii taasisuuf irratti hojjechaa jiraachuu ibsaniin Haroon Haramayyaas bakka misoomuun hojiitti galaa jiru keessaa isa tokkodha jedhan. Harri kunis guddaa kan ta'ee fi sirnaan yoo misoomee sadarkaa bahaa Itoophiyaatti tajaajiluu akka danda'us himaniiru. Kana malees harri kun bakkatti akka deebi'us hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa hawaasni godinichaa hojjetee ga'ee guddaa qabaachuus himanii jiru. Kantiibaan magaalaa Maayyaa Dr. Ifraahaa Waziir gama isaaniin harri Haramayyaa waggoota 17f gogee kan ture ta'uu himuun yeroo ammaas bakka isaa duriitti deebi'uun tajaajila guutuu kennaa jira jedhan. Dargaggoonnis waldaan gurmaa'anii oomisha qurxummii irratti bobba'an gara Jijjigaa fi Dirreedawaa geessuun dinagdee isaanii guddisaa akka jiranis ibsaniiru. Qarqara hara kanaas daangessuun qulqullina isaa eeguun kunuunsuu fi misoomsuun madda galii taasisuufis hojjechaa jirra jedhan.
Hara kanas misoomsuuf baajinni mootummaa qofaa osoo hin taane gahee abbootii qabeenyaa fi hirmaannaa hawaasaa murteessaa ta'uu eeruun sochii turizimii hara Haramayyaa cimsuuf investimantiiwwan 19 akka hojjetamaniif kan murtaa'e yoo ta'u isaan keessaa 9 hara kana irratti kan ijaaraman ta'us eeranii jiru. Akkuma ibsamee jiru hara kana misoomsuun madda galii amansiisaa godinichaa taasisuuf baajata mootummaa qofa osoo hin taane hirmaannaa abbootii qabeenyaa biyya keessaa fi alaa ni barbaada. Keessumaa dhalattoonni godinichaa diyaaspooraa ta'uun ala jirtan kottaa haroo Haramayyaa misoomsaa isiniin jenna. Egaa hordoftoonni miidiyaa tarkaanfii haaraa waliin ta'uun haroo Haramayyaa haa misoomsinu ergaa keenya xumuraati. Warreen haaraa taatan subscribe gochuun na hordofaa. Horaa bulaa. Kurtumii daawwachi goona wal dorgomiinsa.